Maqaan kiyya Haftaamuu Tasfaayee jedhama. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Harargee Bahaati. Keessattuu guyyoota lamaan kana kan ilaalaa jirru gama raawwii hojii paartiitii fi hojii mootummaa kurmaana sadaffaati. Kaayyoon isaa ijoon ciminoota jiru itti fufsiisuu fi hanqinoota jiran immoo galtee karoora kurmaana afuraffaa godhannee itti fayyadamuu fi kan hojjennu akka waajjira paartiitti hojii kana yeroo hojjennu toora xiyyeeffannaa gurguddaa 5 kan of keessaa qabu. Inni jalqabaa gahumsa hoggansaa fi qulqullina keessa hoggansaa fi miseensa keenya irra dhaabbanneeti. Hojiin kun kan hojjetamu kanarra dhaabbatamee ji'oottan 9 dabran kana keessatti hojiin gurguddoon hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Toora xiyyeeffannaa keenya lammaffaan immoo yaadama bu'uura paartii badhaadhinaa olaantummaadhaan hogganuu hawaasa keenya biratti hubachiisuu fi cimsuudha. Toora xiyyeeffannaa sadaffaan waajjira paartii badhaadhinaa giddugaleessa goonee ittiin hojjechaa turre aggaammii diinaa to'achuudha. Aggaammii diinaa to'achuudha. Keessattuu godinni Harargee Bahaa uummanni isaa ambaasaaddara nageenyaa ta'ee hojii ijaarsaaf siyaasaa hojjenneen hojii misoomaa keessatti hojii nageenyaa keessatti ambaasaaddara ta'ee hojjechaa kan ture. Kanaanis immoo aggaammii diinaa keessa fi ala jiru akka biyyaatti jiru qolachuudhaaf humnaanis yaadanis beekumsaanis qabeenya qabuunis hojjechaa turee jira. Kun immoo sirriitti yeroo kamiyyuu caalaa cimee akka itti fufu hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Inni afuraffaan toora xiyyeeffannaa keenya immoo olaantummaa yaadama paartii badhaadhinaati. Olaantummaa yaadama paartii badhaadhinaa irratti hojjetamaa ture. Shanaffaa fi ijoon immoo paartii cimaa mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruudhaan wal qabatee toora xiyyeeffannaa kana giddugaleessa godhanneeti hojiin keenya hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Isa kanaan wal qabatee akka waliigalaatti ciminoonni kurmaana sadaffaa kana keessatti ilaalamaa ture keessaa inni jalqabaa hoggansi keenya qormaatilee jira hundaayyuu carraatti fayyadamuudhaan hawaasni keenya jireenya fooyya'aa dhaqqabamaa akka jiraatu haalli ittiin godhaa turee fi olaantummaan yaadama paartii keenya as keessatti cimaa akka dhufe kaasuun ni danda'ama. Lammaffaa irratti immoo hojii ijaarsaaf siyaasa hojjenneen aantummaa fi deeggarsi uummanni paartii badhaadhinaatiif qabu olaanaa ta'uu isaa kaasuun barbaada. Akka fakkeenyatti bitootessa 20 giddugaleessa goonee yeroo laallu uummanni keenya injifannoo argate giddugaleessa godhannee deeggarsi paartii kanaaf qabu ifatti bahee kan agarsiise akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Sadaffaa irratti jijjiiramoota jiran. Jijjiiramoonni waggoottan 5-7 dabran kana keessatti roga diinagdeedhaan, roga hawaasummaatiin, roga siyaasaan jira san itti fufsiisuu keessatti hojii akka ciminaatiin hojjenne kaasuun ni danda'ama. Gara biraatiin immoo jijjiiramni hojii misoomaa keessatti jiru, hojii nageenyaa keessatti jiru, hojii siyaasaa keessatti jiru kana cimsuudhaaf sirni deeggarsaa fi hordoffii keenya kan ganda giddugaleessa godhate akka ciminaatitti kan laalamaa ture ta'uu isaati. Kana keessatti hojiin kun akkanumatti kan dhufe ta'uu osoo hin ta'in hojii siyaasaa keessatti immoo hojiiwwan gurguddoo 5 hojjetamaa kan ture ta'uu isaati. Inni jalqabaa mariidha. Uummanni keenya hubannoo argamee rakkoowwan jiru carraatti akka jijjiiratuuf mariin adda addaa sadarkaa maatii badhaadhinaatti, sadarkaa gamtaa badhaadhinaatti akkasumas immoo hanga miseensa dhuunfaatti gaggeeffamaa kan ture ta'uu isaati. Godinni Harargee Bahaa godina miseensa paartii baay'ee qaba akka Oromiyaatti illee guddaa qaba. Kunillee miseensa 623 fi 522 kan of keessaa qabu ta'uu isaati. Kun immoo gurmaa'insa mataa isaa danda'e qaba. Gurmaa'insi keenya illee gurmaa'insa gamtaa paartii badhaadhinaa 3,403 kan qabnu yoo ta'u maatii badhaadhinaa immoo 21,091 kan of keessatti qabnu ta'uu isaati. Kana keessatti immoo qonnaan bulaan keenya qabu baay'ee olaanaadha. Miseensi qonnaan bulaa keenya akka godina Harargee Bahaatti qabnu 479 fi 567 kan of keessaa qabnu kaasuun ni danda'ama. Jiraata magaalaa
56,000 fi 702 kan qabnu hojjettoota mootummaa keessattuu nuti hojii kana yeroo hojjennu qonnaan bulaa keenya jiraataa keenya hayyoota dubartoota dargaggoota giddugaleessa goonetti kan hojjennu hojjettoota mootummaa akka waliigala godina Harargee Bahaa qabnu 48 keessa naannoo miseensa guutuu 41 akka godina Harargee Bahaatti kan qabnu yoo ta'e kunillee bu'aa isaa miseensa ta'ee horatamuu isaatiin jijjiirama kana ammoo abbaan ana jedhee akka tiffatu hojiin guddaan naannoo kanarratti hojjetamaa kan ture ta'uu isaa kaasuu ni danda'a.